ta'uu hin danda'an yeroo amma jirru kanatti yeroon tasaaniif yeroon dhaaf hin ta'u abbaan duulaa yeroo ammaa kanatti warqiraanis oromoodhaaf waan hojjetaa jira sadarkaa foreign ministeriitti hojjechaa jira dhageettii qabaachuu danda'a inni illeen ammatti bakka saniin hin malu kriteeriyaa reefu lafa kaa'in san bakkaan hin ga'u abii nama cimaadha lammaa wajjin hojii guddaadha hojjechaa jiran kan oromiyaa keessatti innis yoo kan ta'u taate ammatti bakka muummicha ministeeraa innis hin ta'u bakka san seenuu hin danda'u ifatti dubbachuu waan barbaachisaa ta'e hundi jara kan hunda hin da'inaa sirriitti qorannee jirra waa'ee isaanii waan ilaalcha keenya qofa osoo hin ta'in ummata oromoo jidduutti ummata Itoophiyaa jidduutti akkasumas foreign warra biyya alaa jidduutti ilaalcha jiruu fi waan akkasumas jijjiirama transition kana manage godhanii deemuudhaaf kriteeriyaa reefu kenna ummata bira dhageettii argachuu muuxannoo qabaachuu humna qabaachuu waan hedduudhaaf ammatti opinion keessatti qofa osoo hin ta'in Itoophiyaa keessatti ihaadeg waliigalaa keessatti yoo mormitootaan walitti daballeen malatti ihaadeg waliigalaa keessatti namni lammatti dhihaatu hin jiru akka hayyootaatitti kana yoo dubbachuu baanne boru deebinee seenaa barreessuu hin barbaannu we are public intellectuals akkas osoo ta'e odoo abalu ta'ee jiraate jennee seenaa barreessuu hin barbaannu seenaan akka hin jallenne hireen akka hin banneef abbaan duulaatis hin ta'u warqiraanis hin ta'u abiyyis hin ta'u isaan waan akkanaa yoo kan hawwii qabaatan taate dhiisuu danda'uu qaban gurbaa duubaan hiriiranii lammaan hanga ammaa waan hojjete kophatti hin hojjanne dagalee ta'aniifit asiin isa gahan utubanit asiin isa gahan warri isa dura gorsaa gaaddisa isaa ta'a warri isa duuba humna isaa ta'a tiim lammaa hoggaa jennu kana tiim lammaa hoggaa jennu malee luka isa qabuun fiigeetiin bira dabra jechuun olola adda addaa oofuun aygaa foormirra raala waan wayyaaneen namaan jechaa jirtu kanaaf hin ta'u warri manguddoo kabajaa teessan ofirraa hin hir'isina waan hanga ammaa hojjettan of jalaan balleessina warri jalaa ol dhufaa jirtan tungizeen teessanii miti this is not your time amma dastaar amma urjiin tan jirtu gaaddidduun tan jirtu gadaan tan jirtu ummanni oromootis ta'e ummanni Itoophiyaaf kan addunyaa kan irraa abdii qabu Lammaa Magarsaati isa cinaa hiriira cinaa hin fiigina duubatti isin harkisina distractionii hin umina duuba isaat hiriira ergaan ani koree amma wal geessee jirtuuf kennu shakkiyyuu hin umina amma shakkiin achi keessaa hoggaa baatan unanimously waan nu jennu saataatu waan ormi jau wanni keessa wanni gara defeat gochuu danda'uudha qabdan unitiidhaan tokkummaadhaan bahuu danda'uudha qabdan hubadda kuni yeroo ammatti akkuma reefus galjeetti filannoo paartiitii miti amma booda namni ihaadeg file miti kan oromiyaa bulchuudhaaf Itoophiyaa bulchuudhaaf ta'u amma booda ummannii fi mootummaan qixa biyya bulchaa jiran kan deemuu barbaannu gara biyya ummanni bulchuutitti kan deemuu barbaannu kanaaf namni qeerroon hayyamte namni ummanni oromoo ummanni kun fudhatan qofa kan ta'u yeroo ammatti undisputably shakkii tokkoon malatti Lammaa Magarsaatu jira isaan cinaa fiiguuni seenaatti isin gaafachiisa ammallee yakka guddaa keessa isin galcha qeerroodhaan wanni an jedhuun qophaaya wanni yoo opinion isaa taatu wayyaaniin Lammaa Magarsaa diddee yoo kadeemtu taate transition jijjiirama mootummaa kana gayaa hin barbaanne lola barbaadde jeequmsa barbaadde san jechuun optionii afur jiran isiniin jeekaleessa warraaqsi kun gara duubaa deebi'u warraaqsi kun mootummaan kun osoo jiru hoggansa mootummaa kana jalatti gara dimokiraasiitti ce'u kan sadaffaa mootummaa kana gara galchanii mootummaa biraa jaaru kan sadaffaa biyya addaan diigamuudha yoo nama sirna abbaa irree kanaati irraa fuudhee gara sirna dimokiraasiitti nu ceesisuu danda'u kana bakka san kaa'uu kan didan taate isaan kan barbaadanii duubatti nu deebisuudhaaf akka ta'e qeerroon sirriitti beekuu danda'uudha qaba warraaqsa kan duubatti deebisuudhaaf akka ta'e qeerroon sirriitti beekuu qaba duubatti akka hin deebine immoo nu gara fuulduratti dhiibuudha qaba jechuudha qeerroon kana gochuudhaaf immoo option 3 filannaa sadaffaa jechuunis sirna kana gara galchanii sirna haaraa jaaruudhaaf of qopheessuu danda'uudha qaba mormitoonni illee kanarratti qophaa'uu danda'uudha qaban dhiibbaa hamma dandeenye dhiibbaa godhuu qabdan akka Lammaan bakka kana qabu Lammaa qofa osoo hin ta'in namni biraallee warri isa wajjin jiru garasitti akka bahu warri progressives reformists warri jennu kun gara fuulduratti akka bahan dhiibuu danda'uudha qabna kun didamee garuu nama sirna wayyaaneetiif ergamu nama jijjiirama hin barbaanne
gadaa duriis taate warra gadii keessaa yoo kan fidan taate sirna kana facaasanii sirna haaraa gadhaabuudhaaf qophaa'uu danda'uu qaba. Kanammoo gochuu akka danda'u atan ofiyyootti ni barbaada. Dura isin lulluqachuu teessi keessoon qeerroon. Kanammoo qeerroon waan isin godhuu dandeessu torban dabre dhageessanii turtan. Torban dabre qoosu turte ta'u ofiyoon. Oo bakka dhume bar qeerroon harka keenyatti galee jira, uummanni fixee jira maal. Guyyaa lama keessatti cal zim isin goote. Amma booda immoo gara kanatti yoo deemtan waan warraa isa kana fashalsa. Waan hawwii fedhii uummata fashalsa yoo deemtan taate ammallee kasan daranii isin godhuudhaaf qophii akka ta'an akka beektan barbaada.